yeroo karaa horroo guduruu galanii amma sana fixanii ummati Oromoo callisee taa'e. Itti aananii cabitti gaafa Abiy drooniidhaan ummata waldaa keessa ummata karaarraa gaafa fixu ummata Oromoon callise giddu galeessatti. Walittaansuudhaan ituu irraan fagaatiin gaafa biillaatti namoota ummata baankiitii maallaqa isaa baafatu hojjettoota isaa duukaa nigdi baankii akka mataa isaatti gaafanne ajjeesuu drooniidhaanii ummata Oromoon callise. Torbee adadummaa torbee tokko keessatti mandii gaafa akkasana ummata Oromoo naannoon kaaniin callise. Kulmaanni Oromoon kutan addaa isa kaaniif sagalee hin ta'u taanaani maal Oromummaan maalidha gama gaaffiin guddaan kan dhufaa jiru. Ummati Oromoo Wallaggaa Oromoo kanarraa maanni Wallaggi biyya dabraadhaa kan jiru gaaffii keessa galeera. Uummatni naannoo kan callisuunsaa Oromummaan keenya naannoodhaan qoodamuusaa agarsiise. Kanaaf uummati Oromoo walitti deebi'ee sagalee waliin taa'u taanaan uummatni Wallaggaa gaafa dhumu giddugaleessaaf darbaa giddugaleessi gaafa dhumu kutaa Oromiyaan dhumaadhaaf akka inni ga'u sammuu keessatti tilmaamuun dhiisinaa. Tokko lamaan nu fixu. Isaan Oromoo barbaadu sun ta'anii Oromiyaa barbaadu bara. Giddugaleessa akkas karaa gindabaras karaa kamiin hundumaa waasan gochaa jiran ni beektu. Finfinneetti dhufanii gaafa qabatanii achi boodamuu naannoo kanatti nama darbu. Isaan Oromiyaa barbaadu malee uummata Oromoo isaan hin barbaanne bara. Gidduu kana wanta Arsii keessatti ta'aa jiru gabaasaa jirra. Karaa miidiyaa keenya karaa Gadaa Miidiyaa Neetwork yuutuubiidhaaf tiwiitarsiin gabaasaa jirra. Feesbuukiirraa nu haqaniiru. Oktoobarii 19 kaasanii miidiyaa Oromoo 5 Keelloo Miidiyaa Gadaa Miidiyaa Neetwork Kaayyoo Diyaaspooraadhaa fi birmadummaa haqaniiru. Uummanni Oromoo miidiyaan kun maaf haqame jedhee bee hin dubbanne Feesbuukii irrattis tiwiitarsii irrattis. Uummanni Oromoo walii dirmachaa jiru. Kun maal agarsiisa maal fidaa uummata mootummaa sirna Netanyaatiin gaggeeffamaa jiruu fi karaa ban. Kanaaf akkas kan isaan irratti dalagaa jiran. Kanaaf ammas baay'ee naasawanii uummanni Oromoo addunyaa guutuu jiru akka barasa Finfinnee master plaanii sanaatti ka'ee wal kaasee sagalee waliin tootanaan addunyaa kana irraa taanaani akka isaan nurraatti guddootiin deebinee kun beekamaadha. Kanaaf adaraas hin gaafadha wal bira dhaabbannu sagalee waliif hataanu. Yuunoon sagalee walii hin taanu taane bor tokkoon keenya funaanu. Tokkoon keenya akka funaanamu beekamaadha. Finfinnee keessatti amma Wallaggi nama Wallaggaa jedhamnaani yeroo sana qaban isiidhu. Uummatni baay'ee uummati Finfinnee keessa uummati keessumaa naannoo Burraa jiru Wallagga akka antuutaatti adamsanii hidhaa jiru. Uummanni naannoo kana garuu maaliif jedhee gaaffiin gaafanne maaliif jedhee sagaleen taane uummata kanaaf. Kanaaf adaraas hin gaafadhaa. TikTok irras social media adda addaa irra suura jirtanii wal kakaasaa bakka jirtanitti community jiru hundumaa kakaasaati addunyaa guutuun hiriira nagaa ba'ee namicha kana achirraa fonqolchuu qaba. Kanaaf arra deebiin adaraansi sin gaafadhaa. Makkii baay'ee galatoomii yaada kana fiddee
mana kana keessatti ajandaa kana kaasuu keetiin baay'ee galatoomii baay'isitti boona. Maaliif namootni hordoftoota baay'ee qabdan keessumaa namoonni keessumaa baay'ee kaleessa kan itti gammadee namoonni naannoo Saawudii jirtanii naannoo Ijipti jirtanii baay'ee kan garee addisuu artiist addisuu Aragaar kan galanii baay'ee dubbataa turanii kanaaf adiraa keessan makkii dirqaman sitti laadda akka obboleetti tokkotti si ilaala hinduma garee isin keessa jiran Jabaadhu jabaatanii hojjechuu malee booji'amatan ta'uu irratti hojjechuudhaaf. أبشر. Nama mucaashee iddoo itti dhaabbilee bilee maal ajjoo itti maanni wallagge Oromoo miti jedhani Oromiyaa keessa jiran miti jedhaniitu harmeen mucaan isaanii du'e. Mucaan kun suuqiitii ergadheeni achitti ni laatti hafetteedha. Nagamteetti hin gadda wanti ta'e haati maatiin tokko ijoollee isaanii lama dhaban obbolaa labana. Dhiitii tokkotu ijoollee lama galaafate. Snaayiparii tokkotu obboleettii dhee obboleessa dhee galaafate. Kanaaf adiraa keessan wal kakaasaa. Wal kakaasaa bakka jirtanitti geemiin kun maal jiran isa deddeemani kuni hingaa yeroon isaa uummata keenya amman dhumutteenye lakkaa'uu qabnu. Waliif sagalee haa taanu. Yoo nuun waliif sagalee hin taanu ta'e eenyuyyuu sagalee nuun ta'u. Nuun callisuun keenya isaaniif karaa bana. Kan inni akkas deemee gochaa jiru callisuu keenyadha bara. Ituu akka warra Tigraay kana deemnee sochoosnee tine Tigraay maalifidha? Kan isaan kana keessa galani addunyaarraa sani bara nuukkeetan Los Angeles jiraadha California. Highway guddaa cufani. Iddoo bakka sooressi jiru dhaqanii highway guddaa kana cufaniitu addunyaa sochoosanii tiwutarsii konkolaataa guddaa kana irratti baayinarsii irratti kaffalanii namni uummata naannoo kana jiru tiwutarsii irratti waan meeqa barreessaa ture. Ofuma mana tolgallee du'aan yookiin immoo kadhannaan eessa nama geessu Tigraayin kadhannaa miti. Yookiin immoo du'aayi miti kani amma Makkii namaaf hin ba'a. Nama gashee. Ayee jabaadha ajabaannu akkamitti akka irratti hojjennu madda furmaataa barbaada. Hundi keessaa. Warri nagra jiran dubbatanii jiraatan ittiin fufa.
سندي بس قداي اوكي